የኢትዮጵያ መሪዎች አብደዋል። ፖለቲከኞች ከእብደታችሁ ተመለሱ። አሁን ያሉ ፖለቲከኞች በእብሪት ሰክረዋል። ወይ አማራ ነህ ብሎ ገምቶ ሊገለኝ ይችላል፣ ወይ ኦሮሞ ነህ ብሎ ገምቶ ሊገለኝ ይችላል። የት ነው የሚሄደው? እሱ እኮ ይሄን የሚናገረው ከዚህ ዘር ስለሆነ ነው። ሽማግሌም እኮ ነው ያጣ ነው። ፖለቲከኞኒ ቁፈ ኬሰንራ ዴቢያ እንዲዱ ታናን እርገማን ቢላ ቀበቱ ፉልዱራ ኬሰና አበቴ እስን ኤጋ ጅራ ነሞኒ ሲያሳ ፊ አንጋውኒ ሞቱማ ኢትዮጵያ ሲያሳን መራተኒሩ ነሞኒ ነጋን ሙራሰዳ መራቱማ ኬሰንራ ዴቢያ ጀዳ ጅራ ዋቀዮ ጀቹዳን ፓስተር ተስፋውን ዱበተኒሩ dhugaa dubbachuuf walitti bu'insa biyya keenya keessatti godhamuu fi lubbuuwwan darban duuba qaamni bu'aa mataasaa eeggatu ni jira. Kun durumaa jalqabee akkuma addunyaattiyyuu kan turedha. Maarree tibbanaa namni Waaqayyoo Paaster Tasfaa'uun akeekkachiisaa fi of eeggannoo guddaa uummata Itoophiyaatii fi namoota siyaasaa biyya Itoophiyaatiif dabarsanii jiru. Viidiyoon isaas nu dhaqqabee jira, isin biraan geenya. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Baay'ooliin keessan qophiin keessan dafee nu dhaqqabaa hin jiru jedhaa jirtu. Kunis rakkoon isaa subscribe hin godhanne ta'a yookaan ammoo subscribe godhattanii mallattoo beelii sana banaa hin goone yookaan ol kan jetturra hin godhanne ta'a. Kanaaf warri maatii keenyatti dabalamuu barbaadan subscribe godhadha, achis mallattoo beelii sana tuquudhaan ol kan jetturra kaawwadha. Ergaawwan keenya like godha, yaada keessan ammoo comment irratti nuuf qoodaa jecha share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenya keessatti ga'ee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin haa dabarru. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Dhugaa dubbachuuf walitti bu'insa biyya keenya keessatti godhamuu fi lubbuuwwan darban duubaa qaamni bu'aa mataasaa eeggatu ni jira. Kun durumaa jalqabee akkuma addunyaattiyyuu kan turedha. Amma garuu lammiileen Itoophiyaa waraana walitti bu'insa jibba ajjeechaa quufaniiru. Kun hundumtuu kan ta'e garuu sosochii namoonni siyaasaa taasisanii fi cunqursaa walii keenya irratti gooneenidha. Harki caalaan uummata Itoophiyaa saba garaa wajjin wal makatee kan wal fuudhee fi walitti heerumee maatii namoota hedduu keessayyuu Itoophiyaa xixiqqoon yookaan dhiigni sabootaaf sablammootaa hedduun kan jiranidha. Egaa gaafa sanyummaatti deebinee wal nyaannu maatiidhumatu bakka hedduutti gargar cabaa jechuu keenya. Uummanni Itoophiyaa wal fuudhee walitti heerumsiise kun yeroo weerarri qaamota alaan irratti yaalamu waliin ta'uun ofirraa qolatee bilisummaasaa eegsifateera. Garuu walii isaa amanuu dadhabee carraa jaalalaa fi tokkummaa waliif kennuu dadhabeera. Kun ammoo rakkoo namoonni nuti beeknaa baranneerra jedhan fedhii aangoof jecha walitti bu'insa nu gidduutti uumaniinidha. Waaqayyo si'a hedduu wal cunqursuu walirratti ka'uu jibbaa fi wal ajjeesuu keenyarraa akka deebinu nutti dubbataa tureera. Yoo hin deebinu ta'ee ofumaaf wal takaallee isanuuf kakatame sana bira ga'uuf akka barri nutti dheeratu goona jechuudha. Maarree ammas Waaqayyo qaamota mootummaas qaamota dorgomtoota siyaasaas akeekkachiisaa itti kennaa dubbataa jira. Walii keenya dhageenyee walitti duuluu malee Waaqayyoon namni dhaga'u garuu hin jiru. Waaqayyo dhaga'uu diduu keenyaan tarkaanfiin Waaqayyoo inni kana booda jirus baay'ee ulfaata, baay'ees cima. Carraa biyya cimoo taanee itti fufuu keenyas ni mamsiisa. Tibbana Paaster Faantaa'uun ergaa akeekkachiisaa fi of eeggannoof keessaa qabu waan Waaqayyoo isaanitti mul'isee aangaa'ota mootummaa fi qabsaa'ota yookaan namoota siyaasaatiif dabarsaniiru. በለዓምን ተመለስ ቢለው እምቢ አለ። እግዚአብሔር እስራኤልን ስለወደደ የተመዘዘ ሰይፍ የያዘ መልአክ በአህያው ፊት ቆመ። አህያይቱ ተናገረችው፣ ደበደባት። አህያይቱን ሂጂ እያለ ማለት ነው። አህያ እየተናገረውም እንኳን የሚያስተውል ሰው አልነበረም በለዓም። አሁንም ያሉ ሰዎች በለዓም አይነት ናቸው። ስለዚህ እኔ ስለ ግለሰብ አይደለም፣ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛ አክቲቪስት ያበደ ነው የበለዓምን እብደት እንደከለከለችው ነው የሚለው። አህያዋ ተናግራ የበለዓምን እብደት በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አህያ ይላክላቸው። እብደታቸውን የሚከለክል አህያ ይላክላቸው። ምን ጸልየው ይሄን ነው እግዚአብሔር እንዲልክባቸው
ካለዛ ግን ወደ አደገኛ ነገር ውስጥ እየሄድን ነው። በጣም አደገኛ ነገር፣ ከፖለቲከኞች የሚያልፍ ነገር ውስጥ ማለት። ካየሁት ነገር በጣም ያስደነገጠኝና ያስፈራኝ ያየሁት በጣም አስፈሪ ነው። Paaster akkas jechuudhaan ergaa isaanii dubbachuu jalqaban. Wanti fuulduratti ta'uuf jiru baay'ee kan amma jirurraa baay'ee kan fagaatee waan yaaddessaadha. Waaqayyo halkan keessaa sa'aatii torbatti waan addaa natti agarsiise. Kana booda yeroon dhufu isa gaarii hojjetuufis isa hamaa hojjetuufis kan hin tolle yeroo ulfaataadha. Waan baay'ee sodaachisaan arge keessaa inni tokko dubartoonni lama walitti dhiyaataa turre kilaashii yookaan meeshaa waraanaa fudhatanii ituu gara abiddaa fi waan sodaachisaatti lolaaf baaniin arge. Isaan kunis uffatuma qe'ee keessa uffatanii meeshaa hidhatan immoo jedhee baay'een dubbachaa ture. Achumaanis amma baay'ee ulfaataadha. Eenyuun amanaa namni na bira jiru Oromoodha yookaan Amaaraadha yookaan saba biraati jedhee shakkiin naajjeesuu danda'an jedhaa ture mul'atuma keessa ta'e. Jarana namoonni siyaasaa quufa keessan dhiisaa maraatummaa keessan irraas deebi'aa yoo diddan Waaqayyoo akka Bala'aam ergamaa billaa qabatee isin fuuldura dhaabbatu isinitti kaasaa jechuudhaan namni Waaqayyoo Paaster Tasfaa'oon dubbatan. Biyya maraatuun baay'atu keessatti namoonni nagaa muraasii maraatuu jedhama. Ijaa kanaaf Waaqayyoo hafuura maraatummaa kana akka rukutuuf hin kadhannaa yeroo isaas akka gabaabsu kadhadhaa jechuudhaan paasteriin kun dubbatan. Itti dabaluudhaan Paaster Tasfaa'oon maraatummaan namoota siyaasaa kun namoota miiliyoonaan lakkaa'aman balaaf saaxila gara itti baanu hin qabnu. Ijaa kanaaf Waaqayyo ammas araaraa nuuf kennu biyya keenya Itoophiyaaf carraa nageenyaa tokko nuuf kenni jedhaa kadhadhaa jechuudhaanis dubbataniiru. Inni kaan hafee yeroo miidiyaa irratti namoonni ibsa kennan waldaa keessattis yeroo tajaajilan jaarsummaas yeroo namoota teessifannu maanguddoota jechuudha jalqaba maqaa isaanii fi sanyii isaanii gaafataa jirra. Jaarsallee dhabnee nama nu araarsuu dhabnee yeroo jaarsummaa waammannullee maqaa isaanii ammaa kaakayyuutti ilaalleetu saba kanaaf dubbataa jira jennee hiika itti kennaa oollas jiran. Ijaa kanaaf Waaqayyo sammuu keenya sanyummaan guutame kana nuuf qulqulleessimee jennee kadhachuu qabnas jedhan. Dabalataan namoota 10 bakka lamatti hiramanii namoonni 6 gar tokko namoonni 4 ammoo garee tokko ta'anii arge. Wanti gargar hiramuun dhufuu kun iddoo tokkotti kan dhaabbatu miti. Itoophiyaa maraa waliin kan ga'udha. Isaan kun araaramuu dadhabuun balaan uumamuuf jiru akka dhaabbatus Waaqayyoo haa kadhannus jedhaniiru. Qaamonni meeshaa waraanaa gurguddaa fi ammayyaa hidhatan hedduun dhiiga dhangalaasuuf utuu jiranii namoota du'an awwaaluuf namoota lubbuun jiran ammoo ajjeesuuf jiran argeen jira. Waaqayyo dachee Itoophiyaa irraa meeshaan gara lafaatti akka gadi qabamuu haa kadhannus jedhaniiru. Obboloota keenya hamma yoomitti jecha namoota siyaasaa dhageenyee walajjeefna? Hamma yoomitti harki keenya dhiigaan laaqama? Kottaa sabaan utuu waliin qoqqoodiin tokko taanee jaalalaa fi nagaan wal wajjin haa jiraannu. Waaqayyo lammiilee Itoophiyaa iddoodhuma tokkotti beeka. Nutu wal cicciree ollaa fi mandaraan wal foo'e malee. Nutu bifaa fi qooqaan adda wal foo'e malee Waaqayyo saba kana ijuma tokkoon ilaala. Yoo tokko hin taane yoo Waaqayyoon hin dhageenyu jenne ammoo ofiidhuma keenya wal balleessina. Ofiidhuma keenya karaa keenya ofitti dheeressina. Ofiidhuma keenya hiyyummaa keessatti wal dhidhiina. Gaafa sana namni qajeelaan nu gidduu jirus sababa keenyaaf nu waliin ni adabama. Haadholiin ulfaa daa'imman kichuun bor biyyaaf ardiif addunyaaf bu'aa buusan balaarra bu'u. Ammayyuu sanyummaan keessa facaafamee ittiin guddataa jiru ijaa ta'eef. Waan isin dhibu ammoo amma utuu qaamni wayii alaa nutti dhufee warrumaa wal nyaannu kanatu tokko ta'uudhaan walirraa qolanna. Yeroo kan keenya irratti maaliif walitti jabaanna? Amantoonni Waaqayyoon kadhadhaa, maanguddoonni dhageettii qabdan ammoo hojii araaraa hojjedhaa. Namoonni siyaasaa ammoo yaada keessan laphee keessan nagaaf tokkummaaf araaraaf bana. Yommus Waaqayyo nu ulfeessaa biyyoota ormaa birattis nu kabaja. Maarree obboloottan koo waamicha kadhannaa kanaa dhaga'uudhaan biyya keenya balaarra haa oolchinu. Waaqayyo nagaaf jaalala tasgabbii araaraaf tokkummaa nuuf haa buusu. Fardaadhi gubbaa taa'een argame
gonfol finansanaan si kan gonfame macaafota cuufa mutichinni bane enjisaifu Yesus tu argame at guddaadha hunduma bitta jaalala keeti hundaruun fatta at guddaadha hunduma bitta jaalala keeti hundaruun fatta ስለ ቸርነት ይገሎ ላፍትት ጀለላ ሞተት አሬቱ ይወራ በዛንተ ስራ ገበርሂኖሞ ሞት ያልከልጉዮ ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ ዘምርለት ስለሱ ላውራ ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ ዘምርለት ስለሱ ላውራ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኢየሱስ ኦገለታ Amagesu dubachudani mulsu dachef sami ivajiru da kanarra isambune jijiramne si argera wakumake himeftu yunan kutsu amagesu dubachudani mulsu dachef sami ivajiru da kanarra isambune jijiramne si argera waka gudda yesolbate jitolfate moti gudda yesolbate jitolfate waka gudda yesolbate jitolfate moti gudda yesolbate jitolfate waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleen sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan miidiyaa subscribe like share godha. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha.
Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.